Rakkoon namoota baay'ee egaa yeroo ammaa warroota waayifaa hin qabnee fi tooftaa ittiin maallaqa xiqqaadhaan intarneetii gahaa argachuu dandeenyu har'a isiniif qabadhee dhufeen jira. Warroonni daataan isin rakkisu yookaan paakeejii yookaan qarshii ammaa guutuun akka isin rakkisu beekamaadha. Egaa VPN fayyadamne akkamittiin qarshii 12 GB 1.5 bitannee sooshaal miidiyaa kamiyyuu fayyadamuu akkaataa ittiin dandeenyu isinittan agarsiisa. Na hordofaa jechuun barbaada. Isas egaa teelee birrii keenya seenna warri appilikeeshinii teelee birrii suuper aappii hin qabne pileey stoorii yookaan app stoorii irraa buufachuun dirqama ta'a jechuudha. Sana booddee appilikeeshinii keenya keessa seennaa jechuudha. Keessa erga seenne kunoo bifa kanaan kuufama fedhii addaa keessa seennaa. Achi booda gara gadii kanatti kuufama telegiraamii fi waatsaappii GB 1.65 kan guyyaa tokkoo jedha. Isa bitannaa jechuudha jalqaba. Qarshii 12 hojiirra jira jechaa jira. Amma lakkoofsa bilbilaa informationii guutuu asirra nuuf kaa'ee jira jechuudha. Ani egaa securityidhaaf jecha isin asseen jira jechuudha hordoftoota koo. Amma qarshii 12 GB 1.65 bitadhee kaffaltii raawwadheen jira jechuudha. Sana booda hin baana jechuudha. Erga baanee appilikeeshinii BD Net VPN isheettu kana bananna. Jalqaba appilikeeshinii kana hin qabdan yoo ta'e liinkii isiniifan kaa'aa geessituu sanaan buufachuu dandeessu yookaan immoo pileey stoorii irra yookaan app stoorii irra galtanii BD Net VPN ishee jettu kana barreessitanii appilikeeshinii loogoon ishee kana fakkaatu keessa seentuu jechuudha. Sana booda bifa kanaan nu dhufa. Welcome to BD Net VPN jetti. Sana booda neetworkii keenya sirreeffannaa. Neetworkii hedduu jira. Daddabarsitanii ilaaluu dandeessu kan biyyoota garaagaraa hedduminaan jiru jechuudha. Nuti garuu Itoophiyaa barbaanna waan ta'eef paakeejiin keenya kan telegiraamii fi kan waatsaappiidha. VPN kana hin qabnu taanaan telegiraamii fi waatsaappii duwwaa nu fayyada jechuudha. Gaafa VPN kana fayyadamnee connect goonu garuu sooshaal miidiyaa kamiin iyyuu fayyadamuu nu dandeessisa jechuudha. Telegram paakeejii ishee jettu kana gadi cuqaastu. Sana booda serverii isaaniis hin filanna jechuudha. Yoo auto select irra jiraate normal global ishee jettu kana irra godhanna. Sana booda directly start goona jechuudha. Start kan jettu xuqna. Bifa kanaan amma inni connect godhutti eenaa jechuudha. Akkuma argaa jirtan connected to Ethio Telecom Telegram package jedhee jira. Hojjechuu jalqabeeraa jechuudha. Paakeejii kanaan sa'aatii 24f wanta garaa keenya fayyadamuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf YouTube yoon dhaqee bane
Akkuma argaa jirtan waan barbaade banee jira jechuudha. Hojjechaa jira jechuudha akkuma argaa jirtan. Kanatti akkaataa kanatti fayyadamuu dandeessu. Baay'ee tokko salphaadha. Yoo gaaffii qabaattan koomentii jala kaa'uu hin dagatinaa. Kan isinii wajjin ture ani Indaalee Addaamudha. Ciao.